Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oro Ispoortiidha. ODESAALEE Ispoortii BITOOTESSA 25 2025 fi maddeen garaagaraa irraa isiniif qindeessinee qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura. Arsenal ittisaa gidduu duuba ganna 21 lammii Spain Christian Musquera Valencia irraa gama Emiratetti baasii waliigalaa Euro miliyoona 15 fi waliigaltee waggaa 5 filannoo waliigaltee dheeressuu dabalateen fidatanii jiru. Gaazexeessitoota waliin gaafiif deebii kan taasise Christian Musqueraan carraan kun akkana darbu hin barbaanne garee guddaa seenaa qabuttiin dabalame yeroo maatii koo waliin as Emirate geenyu kabajaa fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jedhee dubbatee jira. Taphatichi ittisa duubaa kuni gama Emirate dhufuunsaa Arsenal fuulduraaf abdii guddaa akka ta'u xiinxaltoonni kubbaa miilaa tokko ibsanii jiru. Arsenal garee isaanii morkattummaa Ingilizii fi Awurooppaa keessatti qabu daran cimsuu fi akkasumas gama geeba mo'achitti dhufuudhaaf garee isaanii cimsataa kan jiran yoo ta'u yeroo waljijjiirraa taphattoota bona Awurooppaa ammaa kanatti hamma ammaatti taphattoota 5 gama Emirate fidhatanii jiru. Liverpool taphataa sarara fuulduraa ganna 25 lammii Sweden Alexander Isak Newcastle irraa mallatteessifachuudhaaf ammallee yaalii irraa akka jiru beekamee jira. Liverpool gatii riikardii Ingiliz cabsuun taphataa dinqisiisaa sarara fuulduraa kana gama Anfield Roaditti fidachuudhaaf socho'aa akka jiran ibsamee jira. Kanaanis walqabatee Alexander Isak garee isaa Newcastle gadina lakkisaa gaafachuun isaa ibsamee jira. Akkasumas garee isaa gama Singapore imalee waliin kan inni imallee fi tapha dorgommii dura godhamu irraa hafuun isaa gabaafamee jira. Garee biyya Saudi Arabiyaa Al Hilaalinis akka jaboo barbaadamaa kan ture Alexander Isak filannoon isaa Liverpool ta'uu fi Liverpool garee ijoollummaa isaarraa kaasee jaalatuu fi deeggaru ta'uu yeroo tokko gaazexeessootaaf himee ture. Manchester United taphataa sarara fuulduraa lammii Ingiliz Ollie Watkins Aston Villa irraa mallatteessifachuuf akka barbaadu Goal.com gabaasee jira. Taphataa cimaa ganna 29 kana Manchester United bitachuuf fedhii qabu mul'isuus Aston Villaan gama isaatiin taphaticha gurguruu akka hin barbaanne beeksisanii jiru. Hamma ammaattis marii garee fi garee taphaticha ilaalchisee eegalame akka hin jirre ibsamee jira. ODESAALEE Ispoortii maddeen garaagaraa irraa raabsiniif qindeessinee kanuma hanga yerootti aanu wal agarruutti yeroo gaarii.